achi booda bara 2013 akkan qajeeltoo irratti walii galamu waan jedhamu kan warri abbaa kun baay'ee ture. Wanni sun akka milkoofneef yaalii guddaan godhamee jira. Naanna'ee uummanni Itoophiyaa sabbata ofiitirraa hiikee haati hiyyeessaa gumaacha goote alaa keessa tumsi godhameen humna ofiitiin hidha kana ijaaraa jirra jechuudha. Danqaa tokko dabarreet danqaa lammaffaan immoo maal inni hidhi kuni jiruu nu balleessa. Wanni misoomaaf hojjetamu kun kanaa'uu ani bishaan tarbaayinii qofa rukutee darbu kun in ta'u hayyama keenya malee kan jedhu dhufe jechuudha. Yeroo jalqabaatiif dhimmi bishaanii mana maree nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniitti ilaalame jechuudha. Haa ta'u immoo dubbiin achirratti erga dhagahamee booda ani baduufan deema parsantiin 2 qofti yoo narraa cite bishaan kun uummanni keenya miliyoonaan lakkaa'amu hojii ala ta'aa beelaan dhumaa ka jedhu kallattii sanitti dhiyeessuuf yaalamee akka yaaddoo nageenya ta'etti yaalamee bakka sanitti falmii godhameen keessattuu Dr. Injiinar Silashii Baqqaleen ejjennoo Itoophiyaa yaada Itoophiyaa hirmaattotaaf sirriitti ibsanii jiru. Murteen murtaa'ee dubbiin kun dubbii misoomaati. Achumatti gamtaan Afrikaa halaalu kan jedhutti murtaa'e. Itoophiyaan immoo jalqabarraa ejjennoon isii kanuma ture. Walii wajjin mari'annee walii wajjin dubbii misoomaati irratti hojjechuu qabna. Wanni kun waa misoomaati. Biqiltuu fa'aa waliin dhaabuu qabna. Bishaan akka dabalu roobni akka guddatu gochuutu nurra jiraata. Sun yoo akkas ta'e bishaan wal nu gaha nurraa onafa karaa kanaa hojjennu jennaan isaan yaa of tuulummaan keessa jira. Bishaan kun keenya namni biraa irraa unachuun qabu karaa yeroo jennuun akkanaa ture. Manni maree nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii immoo Afrikaatti adeemu jedhee akkuma nu jenne san ta'e kun Itoophiyaadhaaf injifannoo guddaadha. Uummata Itoophiyaatiif injifannoo guddaadha. Hidha keenya hidhaa jirra. Buutiinsa marsaa lammaffaa jalqabnee jirra. Namuu miidhuu miti gadadoo jalaa bahuu fi kan akkasumatti ilaalla. Kanatti aansee torbeedha. Asitti ammoo guyyaa kaleessaa pirezidaantiin mootummaa Ijipt pirezidaant Alsiisiin hidha haaromsa guddicha kana faana wal qabatee ergaa nagayaa fi ergaa waliin misoomuu Itoophiyaa fi Suudaaniif dabarsanii yaadama jedhutu ka'aatii jira. Egaa kana dura Ijipt Itoophiyaan keessaanis akka okkorri cimaa ishee mudatu alaayis dhiibbaawwan mootummoota biyyoota gamtoomanii akkasumas kanneen maallaqa Itoophiyaadhaaf liqeessuudhaa danda'an liigii arabaa fa'aa bira deemtee dhiibbaa guddaa Itoophiyaarraan geessisuudhaaf yaalaa turteetti. Torbee darbe erga manni maree nageenyaa mootummoota biyyoota gamtoomanii murtoo kana fudhatee asii immoo Itoophiyaadhaa fi Suudaaniif ergaa nagayaa dhimmi hidha haaromsaa dhimma waliin misoomuu malee ajaa'iba kan taanetti kaasaa jiru. Kun ammam fudhatamaa fi qabatamaadha jennee kaasuu dandeenya. Of duubaa shiran qabu. Kana dubbii isaa sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Jalqabarraa dhiibbaan alarraa Itoophiyaa irratti deemaa jiru. Keessarraa jeequmsi akka ka'u deeggaramaa jiru. Namni sirriitti ilaaluu qabu. Ka'umsi isaa bakka biraa odoo hin ta'in hidha haaromsaati. Hidhi haaromsaa kun gaafa milkaa'ee Itoophiyaan karaa hedduudhaan of dandeechi. Karaa hedduudhaan Itoophiyaan akka of dandeechuu hin barbaadamu. Ijiptii fi wannoo kana qofa odoo hin ta'in achi olittuu warri nama ergachuu barbaadu kanan fedhu jechuudha. Hidhi haaromsaa kun guutamuun isaa akka addaan cituuf wanni hin godhamin hin jiru. International diplomaasii ilaaluu dandeecha. Kaleessa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa Tigraay keessatti mirga namaa sarbee jira. Qonnaan bulaan qutachuudhaaf rakkatee jira ka jedhu ture. Gaafa raayyaan ittisa Itoophiyaa achi keessaa bahee daa'imni waggaa 7 daa'imni waggaa 8 kilaashii baatee lola deemu. Ammoo dargaggoota lolaaf onneedhaan kaka'an jedhanii gabaasa warri miidiyaa biyya alaa. Kun maal jechuudha? Ajandaan isaa ka biraati. Ajandaan isaa ka biraati. Hidhi haaromsaa kun
milkaa'uun qabu ka jedhu maaliifuu akka nu jannatti ta'uu dide ergama keenyan ta'uu dide ka jedhu jira jechuudha duuba. Lammiileen keenya Saawudii Arabiyaa irraa qofa kumoota hedduudhaan kan lakkaa'aman miila qullaa ari'amanii akka galan saamamanii akka galan hangodhame sababa kanatti liqii maal itti dhiisan. Namni isaaniif hojjetee sanuu dafqa isaa dhangalaasee waan dafqee miti sanirraa waan xiqqoo argatee isaanumaa tajaajilu Itoophiyaa irratti as deebi'ee ba'aa akka ta'u duraanuu hojii dhabaa baay'ee jira hojii dhabaa baay'ee kanarratti akka dabalamu Itoophiyaan akka rakkatu dadhabdee waan jalqabde kana akka dhiiftu gochuudhaaf baay'ee yaalamee jira jechuudha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy I think kaleessa malee dheengadda ibsa godhaniiran Itoophiyaan waan jalqabde akka dhaabduuf sanbira darbees Itoophiyaan akka facaatuuf keessayis alaayis dhiibbaan godhamaa jiru guddaadha. Kana qolachuudhaaf uummanni Itoophiyaa qarqaraatitti akka wattaaddara tokkootitti akka hoomaa waraanaa tokkootitti dhaabbachuu qaba ka jedhu ergaa dabarsanii jiran. Kuni waan tokko. So haasa'a Al-Burhaanis haasa'a Al-Siisiitis as keessatti ilaalla jechuudha. Yoo akka nuyi kaleessa jennu misooma waliinitiif ka dhufan ta'e wanni kun waan baay'ee gaariin hin barbaanne hin jaalan. Garuu immoo akkasii dubbiin ka jedhu immoo ilaaluun barbaachisaadha. Itoophiyaan ala jiru lammiin Itoophiyaa haan ala jiru han keessa jiru amma xiiqiin dhaabbatee jira amma. So nuyi obbolummaa barbaannaa misooma waliinitii fi maalii wanni jedhan kun hidhannoo nuyi hiikkachiisuuf immoo qabatamaatti dhuguma misooma waliinii barbaadetti ka jedhu sirriitti xiinxalamuun hin barbaachisa jechuudha. Amala isaanii kan kaleessatii wajjin yoo laallu kanaan duras gaazexuma amma jedhan kan Egyptian Daily or waan akkanaa Egypt Today no waan akkanaa kana irratti Saamii Shukurii mataan isa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaan hidha haaromsaa kana geggeessuun waan nu miidhuun qabu ka jedhu dubbatee ture. Dheengadda immoo gola nagaa eegumsaa irratti gaafa dhaqee hidhi amma Itoophiyaan geggeessaa jirtu kun Ijipti lafarraa balleessuuf akka ta'etti akkasitti dhiyeesse immoo waanuma kalee jedhe irra haalee jechuudha. Kanaaf warra kan waan isaan ammarraatitti nu godhan waan isaan ammarraatitti jedhan ilaallee waliigala dubbii gaafa madaallu jechi jaraa fayyaan fakkaatu jechuudha. Kanaaf mee dhiyootti yookaan achi siqee maalinna warri kun yaada ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Uummanni keenya xiiqidhaan alaa keessatti walhidhatee han jalqabe han dhaabbate kan hidhannoon kun hiikkachuu hin qabu raayyaa ittisaa daranuu jabeeffachuu qaba gama hundaan bira dhaabbachuu qaba kana irraanfachuun irra hin jiru misooma waliinii hin barbaanna garuu immoo nu jaalala waan barbaanneef qofa namni karaa san dhufe innee waan hin abdanneef of eeguun hin barbaachisa. Hayyee gara filannoo marsaa jaaffaa biyyaalessaa waxabajjii 14 raawwatee fi qabxii waliigalaa boordiin filannoo biyyaalessaa torbee darbe keessa baasettan isin deebisa. Egaa filannoon kun hirmaachisaa ta'uu haqa qabeessa bakkee bakkeettis immoo rakkoon kan jiraatu ta'ullee filannoo seena qabeessaa fi boqonnaa haaraa biyyattii jijjiire jedhamuudhaan dhiyaateeti kan inni jiru. Kana keessatti immoo badhaadhinni sagalee caalmaa argatee paartii mootummaa isaa hundeeffatu ta'eeti jira. Mee kanarratti maaltu isinitti dhaga'ame akkamittis qabxiin akka kanaa kun argame kan jedhu taa dabarru. Baay'ee gaariidha. Akkuma tu kaaftee filannoon kun filannoo seenaa qabeessa. Uummanni Itoophiyaa bara 1960 irraa kaasee bilisummaadhaan mootummaa ofii fedhu ofiin ijaarrachuudhaaf gatii gurguddaa kaffalee jira. Bilisummaa keessa dimokiraasii keessa waa hundi jira waan ta'eef. Haga ammaatitti sun hin taane. Barana boordii filannoo walabaan bakka manni murtii walaba ta'etti bakka koomishiniin mirga namummaa walaba ta'etti dirreen siyaasaa banamee miidiyaan namiifuu walqixa ta'ee sadarkaa sanitti filannoon geggeeffamee jira. Kun sadarkaa duraatitti filannoon geggeeffamuu qofa odoo hin ta'in filannoon kun karaa nagaa xumuramee jira.
Uummanni biyya kanaa sadarkaa inni itti hiriiree filannoo gaggeesse halkanii dhaabbate odoo alarraa shiggir mangistii mootummaa ce'umsaa godhaa jedhamu odoo keessarraa shororkeessitoonni isin ajjeesna quba isin murraa deemtanii filatinaa jedhaniin akkasitti bahee filatee jira uummanni biyya kanaa. Fedhii isaa argisiisee jira. Karaa lamaan fedhii isaa argisiise. Tokkoffaa mootummaa alarraa narratti muudamu ani hin fedhu. Warri alaa narraa boqoddaa warri mootummaa isaanii ergamu tolchuu barbaadan kun hin ta'u mootummaan ofii to'adhu hanan ofii filadhu hanan gaafan barbaadin immoo ofii buusu isan tolfachuu barbaadan irraa taa'e. Karaa biraatiin immoo bilisa isin baafna isin rakkoo keessa jirtanii warri jedhee immoo ganaa gaara keessa deemee ka isa ajjeesu ka isa saamu maqaa isaatiin kunis hin jira. An mootummaa tolfachuu kanan barbaadu karaa nagaa filannoodhaani malee nama na bilisoomsu ganaan fedhu qaataan lolee ofii ilmaan kiyya wareegee bilisoome isinis narraa dhaabbaddaa kan jedhu ergaa dabarseera. Kun Itoophiyaadhaaf injifannoodha seenaa haaraa kallattiin haaraa qabatamee jira jechuudha. Kana sirriitti ilaaluun gaariidha. Achi keessatti hirmaannaa goonen immoo akka badhaadhinaatti filamneera. Kun filatamuudhaaf mo'achuudhaaf hojjenne waan ta'eef siyaasii aangootti hin qabachuuf yoon ta'in hiikoon qabu waan ta'eef kun waan guddaadha nuuf injifannee jirra. Maaliin carraan inni nuuf fidee dhufu waliigalatti imaammata baafannee qabna. Siyaasa irratti imaammata qabna, diinagdee irratti imaammata qabna, hawaasummaa irratti imaammata qabna, maanifeestoo keenya irratti argisiisnee jirra. Karoora waggaa 10 hin qabna. Kana raawwannee waan abjoonne san qabatamaadhaan mul'isuudhaaf hiree nuu kenna jechuudha. Waggaa 5 itti aanu kana keessatti. Waggaa 3 darban kana keessatti waan mul'isni jira. Inxooxxoo ilaaluu hin dandeecha. Waan hidha haaromsaati irratti hojjenne ilaaluu hin dandeecha. Piroojeektoota 11,000 finne barana Oromiyaa irratti qofa. Qonna tiraanisfoormi godhaa jirra jijjiiraa jirra. Tiraakteriin dhufaa jira. Kaleessa ilaaluu dandeecha. Paampii baay'eedha ka dhufe. Kuni hojii qonna keenya rooba irratti rarra'u irraa gara jallisiititti jijjiiraa dhufa. Gara makanaayizeeshiniitti jijjiiraa dhufa. Kana waan hojjenne qabnu uummanni kana argee jira. Kun akka itti fufu uummanni akka barbaade argisiisee jira. Dirree dimokiraasii bannee jira. Bilisummaa dhugoomsinee jira. Kunis jabaatee akka itti fufu uummanni hin barbaada. Kana mirkaneessuudhaaf nu qarqaaraa hiree nu kenna. Karaa biraatiin immoo akka muummichi ministeeraa jedhan injifannoon kun waan ittiin sirbanii miti. Mo'annee jirra bakka jedhanii namni bahee sirbee gammadee mirqaanee kana miti. Gaafatamni inni baatee dhufu guddaadha. Gama tokkoon diinagdeen biyya kana caaseffama keessootiinis haala uumamaa koronaadhaan wajjinis wal qabate haala addunyaatiinis wal qabate qaala'insi jireenyaa amma uummanni keenya keessa jiru laayyoo miti. Uummanni keenya odoo beela'uu odoo dheebotuu nu filate. Rakkoo kana hiikuun nurra jira. Kun gaafatama fudhanne malee dirqama fudhanne malee injifannee bashannanuu fi miti jechuudha. Kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Karaa biraatiin olaantummaa seeraa uummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galu akka barbaadeetti waan barbaade akka hojjetu mirgi isaa bilisummaan isaa akka kabajamu ollaan isaa akka nagaa ta'u hin barbaada. Kana wajjinis wal qabatee rakkoon ammas jiru bal'aadha. Shororkeessitoonni saamtonni ollaa keessatti mana uummata irratti guban kan qabeenya uummataa saaman kan lammiilee ajjeesan kan lammiilee butanii bakka bu'ee dhabamsiisan kan dubartoota gudeedan hin jiru jechuudha shiftoonni shororkeessitoonni kanas karaa barbaachisuun akkaataa barbaachisuun toora qabsiisuun seera qabsiisuun nagaa buusuun nagaa mirkaneessuun mootummaa amma itti aanee ijaaramu kanarra jira jechuudha. Kunis dirqama guddaa fudhachuudha malee waan ittiin sirban arganne jedhanii waan ittiin mirqaananii miti. Kanaa olitti uummanni keenya waggaa 27 wayyaanee jalatti saamamaa ta'een bahe. Lafarraa buqqifamaa bahe. Achi gadittis tajaajilli gurguramaa bahe. Caasaan hanna keessa ture hin beekama jechuudha. Ammas wanni kun qiixa barbaachisuun hin sirroofne.
bakka baay'eetti hanni ija baasee jira jechuudha. Neetwoorkiin hannaa gugguduufame uummanni mattaawaqaa qabalee waraqaa eenyummaa otoo nafin bitaa jira jechuudha. Tajaajila tola isaa malu namummaan inni gibira kaffalee hojjisiisu deebi'ee immoo isa saamaa jechuudha. Akka gibiraatitti gibira lammaffaa irraa fuudha jechuudha. Bakka kanatti uummanni keenya kabajaan tajaajila isaa malu akka argatu hanna achi keessa jiru qulqulleessuun sirna ijaaruun nurraa eegame jechuudha. Kunis ulfina ba'aa guddaa dirqama guddaa fudhachuudha malee bakka waa hundi dhumatee wanni waggaa 5 rafnaa waggaa 5 sirbinaa wanni jedhamee karaa sanii yaadamu sirrii miti jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti carraan achi keessatti argan imaammata keenya irraa wanna dirqamni nu fudhanne immoo laayyoo akka hin ta'in hubatamuu qaba jechuudha. Xiqqoosee magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa biyya akkasumas teessoo dippiloomaatotaa ta'uu isheetiin wal qabatee paartileen siyaasaa hedduun kan keessatti hirmaatanii fi paartileen siyaasaa morkattootaa jajjaboon illee jedhaman as keessatti bal'inaan bilisummaadhaan kan isaan hirmaatanii magaalaa Finfinnee keessatti paartiin badhaadhinaa guutumaan guutuutti haala jechisiisuun teessoo 23 keessaa 22 injifateeti jira. Sabaaf sablammii hedduutu as keessa jiraata. Kan akkamiin milkeessuun danda'ame? Kuni dhuguma nama baay'eetu asirratti gaafii qaba. Nu akkama waan nu beeknu maaliif akkama waan nu beeknu tokkoffaa yaadamni nu qabanne yaadamni obbolummaa sabaaf sablammoonni hundi walii wajjin ta'anii waan kaleessa dogoggorame waliin sirreessaa waan kaleessa gaggaarii waliin jabeessa boruuf iftaan biyya dhaloota dhufuuf taatu biyya jabdu ijaaruuf walii wajjin obbolummaadhaan hojjechuu qabu jedhu yaada qaba. Sabni kamuu saba kamiif diina miti. Sabni kamuu saba kam inni rakkoon kaleessa ture rakkoo sirnaatii ka jedhu ifatti keenya jira. So sabaaf sablammiin yaaddoo walirraa akka hin qaban goonee jira. Kun waan tokko lammaffaa misoomni gurguddaan ijaan mul'atu harkaan qabamu Finfinnee keessatti hojjetamee jira. Kan amma addabaabii masqalaa laaluu dandeecha. Istaandardii addunyaatiin waan hojjetame akkaataan bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamoo isaa bakka hojii isaa itti sirreessaa jiru inni mataan isaa namni ilaalee akka badhaadhinni dhufaa jiru argaa jira jechuudha uummanni Finfinnee. Wanni paarkii shaggariin wal qabatu wanni paarkii tokkummaa wal qabatu wanni inxooxxoo wal qabatu wanni kana hundaa wajjin karaa ijaaramaa jiru hundumaa wajjin kana hin argaa jechuudha waan argee qaba jechuudha. Kana achitti immoo warri morkataa ofiin jedhu kun Finfinnee oolchina balaarra ka jedhu ajandaa akkasii qabatee dhufee jira. Sun ajandaa jeequmsaati. Finfinneen sulultaa wajjin walitti hidhamuunis jireenya isiitiif dirqama. Eenyurraa Finfinnee baraaran. Xaafaa wajjin Finfinnee walitti dhufuun dirqama. Yoo dhufuu baate bishaaniin walitti hidha. Cirrachaan walitti hidha. Waan baay'eetu jira. Wanni nyaataan achiin gala. Argite ajandaa warri qabatu uummata Finfinnee keessa jiru kana uummata naannawaa jiru wajjin waan walitti buusu. Waan jeequmsaati jechuudha. Kanas uummanni ilaalee jira. Naanna'ee akka moonuu hin beekna sadarkaa kanatti immoo namni waan jedhu hin qabu. Guutuu moona ka jedhu hin qabu. Sagalee caalmaa hin arganna. Garuu immoo achi keessatti paartileen haga tokko mana maree Finfinneetis sadarkaa mana maree bakka bu'oota uummataatis hin seenu ka jedhu yaaddoo qabna. Amantii qabna ture. Akkasitti ilaalaa ture. Garuu yaa uummanni waan hundumaa laalee bitaa mirga laalee waggaa 5 itti aanu kan badhaadhinni waan jalqabe isaa milkeessu waan dubbate kanas qabatamaadhaan nutti agarsiisu ka jedhuuf sagalee nuu kennee jira. Kanaaf hin galateeffanna. Waa hundaa olitti garuu Finfinnee keessatti waa lama sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Tokkoffaa filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffame haqa qabeessa demokraatawaa ta'uu bakki itti argisiifame keessatti addatti Finfinnee.
maaliifuu bakka biraa sababa loojistiksiitiif namni deemee ilaaluu waan dandeenye. Bakki akka rakkinaatitti ilaalle jechuu danda'u jira. Finfinnee keessatti garuu qarqaraatitti namuu keessa deemee ilaalee jira. Namuu keessa deemee ilaalee jira. So Finfinnee keessatti paartiin dhibbaaf dhibba moo'e. Bakka biraatitti akka moo'e yaaduma himama jechuudha. Akka moo'e yaaduma himama. Yaaduma loojikiin hima jechuudha. Dimokiraasummaa filannoo kana sirriitti agarsiisa jechuudha wanni Finfinnee keessatti ta'e. Badhaadhinni hammam jaalatamaa akka ta'e, badhaadhinni hammam fudhatamaa akka ta'e, ajandaan badhaadhinaa hammam uummata Itoophiyaa biratti akka bitame hin argisiisa jechuudha tokko kana ilaaluudha. Achi olitti immoo Finfinnee kana jidduu gala godhanii filannoo barii jeequmsa kaasuufis qophiin turee jira. Amma bakka qubattoonni juntaa jiran baay'eetti filannoo eenyu filanii itti ilaalte warra Finfinnee baraarra jedhu filan. Warra Finfinnee baraarra jedhu filan beeku achitti. Finxaalayyiin gama keenyaallee Oromoon Finfinnee keessa jiru badhaadhinaan filinii warra biraa filu. Waggaa kaan ideeman hundiinaa abbaan abaluu hundiinaa akka jedhu ilallabu. Gaafa filannoo dhufu garuu Oromoon badhaadhinaan filinii summaa jechuudha ajandaan bakka san jiru. Filannoo barii yoo abbaan biraa kamoota ta'e badhaadhinni Finfinnee gurguree maateechanii kan jedhu ajandaa gochuuf. Kanaan immoo amma wayyaaneen wanni inni abdatee amma jeequmsummaa kaabatti kaase kan yoo laaltote. Filannoo barii Oromiyaa guutuu Finfinnee keessatti ibiddatu qabata waan ta'eef kanaan wajjin wal qabadhee achi keessa dandamadhee dhufee arakiiloo deebi'aa kan jedhu abjuu akkasii keessa ture. Uummanni Itoophiyaa immoo keessattuu uummanni Finfinnee immoo ajandaa kanas laalee egereen biyyaa karaa inni itti fufuu danda'u asirraan hidhee filannoo isaa geggeesse jechuudha. Hayyeegaa karoora baay'eetu filannoo taanee akka paartii keessanitti qabdu dabalataanis ajandaa kamiif dursa kennitu ajandaan akka biyyaatti amma deemaa jiru akkuma jirutti ta'e isatti dandeebi'a garuu waan fuulduratti gama misoomaatiin milkeessuudhaaf yaaddan keessaa kamiif dursa kennitanii maal hojjettu eenyu waan sun raawwata? Waa hunda caalaa yaa waa hojjechuun dura eenyutu hojjeta ka jedhu laaluutu barbaachisa. Namni hojjetu mootummaadha. Mootummaa ijaarraa jechuudha itti ane. Sadarkaa federaalaatti mootummaan ni ijaarama. Sadarkaa naannootti mootummaan ni ijaarama. Erga bakka kanatti mootummaan ijaarame immoo caasaan achii gadi jiru akka akkasaatti sirreeffama jechuudha. Kanaaf ajandaan jalqaba mootummaa akka naannoo keenyatti akka naannoo Oromiyaatti mootummaa Oromoo fakkaatu kan yaadanis harkaanis nama qulqulluu ta'e irraa ijaarame kan hamilee qabu hamileen dubbachuu hin danda'u kan uummanni irraa abdatu mootummaa akkasii hin ijaarre mootummaa kana erga ijaarree booda waan mootummaan hojjetu hunda hojjenna. Jalqaba irratti garuu waan madda rakkoo hundaa ta'e hannaa fi hattuu toora qabsiifnu. Rakkoon nageenyaa hannarraa dhufu. Rakkoon gosummaa rakkoon naannummaa hannarraa dhufu. Hattuun tokkoo fi qabee tokkoo ofirraa qabee wanni naannummaan gandummaan gosummaan deemuuf wannaaf san beekuun hin barbaachisu. Oromoo hedduutti amantiin loogiin wanni godhamuuf hannaaf. Waan biraatiif miti. Tokkummaa Oromoo mirkanaa'uu irra jiraata. Obbolummaan Oromoo sabaaf sablammii wajjin qabu mirkanaa'uu irra jiraata. Saniif danqaa guddaan danqaan badhaadhinaa danqaan ida'amu hanna waan ta'eef isa hin buqqifnaa jechuudha. Achitti aansinee wanni nagayaan wajjin wal qabatu nagaa mirkaneessuun itti fufaa jechuudha. Hojiiwwan jalqabu qonna ceesisuu. Misooma jallisii misooma bu'uura misoomaa waan kanaan dura jalqabne piroojeektoota yeroo jennetti akka jennetti qulqullina barbaachisuun xumuruun akkuma jalqabnetti itti fufna jechuudha. Hangafni hojii hundaa garuu caasaa keenya sirreessinee mootummaa uummata kana gitu han uummata kana fakkaatu han ulfina isaa calaqqisiisuu danda'u mootummaa akkasii ijaaruutu dursa jechuudha.
Hayyeega dhimma tibba kanammoo naannoo Tigraay keessatti ta'aa jiruttan isin deebisa. Egaa mootummaan federaalaa erga masaa raawwatee asii keessattuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhukaasni gam tokko haa dhaabbatu jedhee raayyaa ittisa biyyaa erga masaa raawwate erga gara biyyaatti deebisee humni shororkeessaa TPLF Tigraay injifadhee jira humna raayyaa ittisa biyyaa achi ari'ee jira jechuutiin dhiichisa adda addaa gaggeessaa tureera. Uummata naannichaa gam tokkoon mootummaa faana dhaabbattee deeggarte jedhes baay'ee isaanii ajjeesaati kan inni jiru. Darbee isaan maallaqaatti dhufanii daa'imman umuriin isaanii raayyaaf hin geenye raayyummaadhaaf hin qophoofne meeshaa hidhachiisee yeroo adda addaatti balaa hin malleef saaxiluudhaaf deemutu mul'achaatii ture. Kana wajjin wal qabatee murtoo mootummaan fudhatee akkamitti ilaaltanii gocha immoo faallaa kanaatiin uummata Tigraayiif yeroo tasgabbii kenname san kallattiin taanetti hiikkatanii immoo deemee ammas hawaasatti yaaddoo biraa naqaa jiran kana maalidha taasisabdan? Yaa'u dubbiin jalqabarraa bakka irraa ka'ee beekuun gaariidha. Wal yaadachiisumaaf. Juuntaan kun waggaa 27 guutuu yakka baay'ee fokkisaa Itoophiyaa fi lammiilee Itoophiyaa irratti hojjechaa ture. Qarqara haga qarqaraatitti gurmuudhaan isaa ta'uu dhuunfaadhaan namni madaasaa ofirraa hin qabne hin jiru jechuudha. Ana dabalatee personaali. Jijjiiramni gaafa dhufu wanni irra caalu ka gara fuulduraati. Ka darbe dhiifnee fuulduratti haa xiyyeeffannu. Dhiifamni isin haa ta'u odoo jarri hin gaafatin. Dhiifamni isin haa ta'u jennaan kanallee didanii galanii galuu qofa miti achi keessa ta'anii qarqara hundatti ibidda qabsiisaa turanii sanbira immoo darbanii raayyaa ittisaa dhoksaadhaan rukutan. Gaafa san amma isaan ga'anii hin beekta. Amma isaan amma tulluu amma maa jedhan tulluu Kilimanjaaroon ga'an gaafas. Simbirri nurran balartuu onni jedhu ture. Gaafa san waraana konvenshinaalii ture. Raayyaan ittisaa torban sadi keessatti cabsee boollatti galche. Gaafa boollatti galchuu mootummaan bulchiinsa yeroo ka jedhu caasaan akka socho'u godhamee jira. Caasaan sun waan isarraa eegamu hojjechuu irratti hanqinni jira. Gariin ofiifuu waggaa 40 wajjin ture waan ta'eef itti makamuudhaan aga namoota muraasa irraa kan hafe fakkaatanii juntaa gargaaruun baay'atuma mootummaatiin wanna gochuun turee jira. Achi keessatti juntaan hawaasa keessaa dhokate akka namni miiran taane horatu gochuun yaalee jira. Achi olitti garuu daa'ima waggaa 7, daa'ima waggaa 6, daa'ima waggaa 8 fuuldura oofee achittis ijoollee bira dabareedhaan oolchee hashiishii obaasee macheessee gowwoomsee ibiddatti oofaa ture raayyaan ittisa. Kana wajjin walitti bu'uun barbaachisaadha miti. Uummata daa'ima xixiqqoo homaa hin beekne kan fixuun hin danda'amu waan qabu. Garuu immoo ajjeeftu daa'ima ajjeese han harka duwwaa jiran ajjeese jenoosaaydiidha sanyii balleessuudha yakka waraanati han jedhu immoo dubbiin akkasii kiyyeeffamee waan tureef kunis hin barbaachisu. Sanii olittis uummanni kun konflikti keessa walitti bu'iinsi keessa yeroo dheeraa turee jira. Sababa isaaniitti qotachuu hin dandeenye beelli bu'uuf deema jedhamaa jira alarra. Mirgi namoomaa sarbamaa jira jedhameetti bakka hin balleessinetti itti abaaramaa ture mootummaan. Osoo duubatti murteedhaan bahe jechuudha. Gaafa mootummaan murteedhaan duubatti bahu moone jedhee guyyaa 5 immoo booda guyyaa 5 immoo 6 boodaan Maqalee dhufe. Erga mootummaan Maqalee gadhiise booda guyyaa 5 6 boodaan Maqalee dhufe warra. Maqalee wannoon ta'an achumaa hoogganaa walitti sassaabameen dhufne jechuudha. Boollaa bahee aga Maqalee gahu guyyaa 5 itti fudhate. Nammoo addee jedhee Amaaraa waraana jedhee Eertiraa waraana jedhee wanni sun ture. Achi amma waan amma jidduu kana ijoollee xixiqqoo anatu argitu footoo irratti. Waan akkana kana ammas fidee dhufe jechuudha. Of course muuziqaan gaafa
dura namni waa dheeree dhaadatu suni xiqqoo jijjiiramee jira wannoon isaa jidduutti gadi qabbanaa'ee jira. Allamata wannoo goonee jirra eessa wannoo goonee jirra maayis amiriiba wannoo goonee kun hundumtu raayyaan ittisaa bakka isaan wannoo jedhan kana keessa bahee akka duratti siin jedhe san gama tokkoon sababa mirga namummaa isinii wanni jedhu jira lakki akkasii miti kan jedhu qabna ni amma laallu jenneeti lammaffaa immoo sababa keessanitti sababa keenyatti beelli bu'uuf deema wanni jedhu waan tureef ammas jarri diriirfatee qotatee nyaatu karaa jedhuun hin keessa baan amma lafa kanarra ufumaa gulufaa dhaqa moone ka jedhu odeessaa turan wanni moo waan hin jiru wanni moo of ta'us hin jiru wanni deemaa jiru amma sirriitti addunyaan dhaaf ifa baay'eera jechuudha wanni kaleessa achi keessatti hin beekamin eenyu akkamitti akka waraanaaf deemaa jiran yakka waraanaa eenyu akka raawwataa jiru addunyaan dhaaf ifa jechuudha daa'ima waggaa 7 daa'ima waggaa 10 qawweetti hidhanii kaan immoo qawwee malee ibiddatti kan oofaa jiru isa jechuudha duntaa kan ammoo waraanas eenyu akka barbaadaa jiru jalqabas eenyu akka waraana barbaade addunyaadhaaf amma ifa jechuudha addunyaadhaaf amma ifa akka milkiitti mootummaan Itoophiyaa uummata sanii jedhee namoomaaf jedhee waraana isaa achi keessa baasee jira lakki waraana malee jiraachuu hin danda'u anjeequmsa malee naan ta'uu jedhee deemaa jiru amma isa addunyaan laalaa jira of course addunyaan interestii fedhii mataa ofii waan qabuuf yakka waraanaa amma inni raawwatu kana ka daa'ima inni bobbaasu kana warri jechuu jira miidiyaan asirra dhaabbatee uummanni Itoophiyaa waa laalaa jechuudha gaafa mirga namaatii fi warri kun dubbatu dhuguma mirga namaatiif immoo gaafiin isaanii biraati laaluu fireen argamee jira jechuudha kanaan dura dubbanneerra baay'ee dubbanneerra deddeebine amma garuu qabatamaadhaan mul'ataa jira yakki waraanaa isaan raawwatan hin faarfamu raayyaan ittisaa Itoophiyaa immoo harka qulqulluudhaan abaarama kanaan dura ka ture jechuudha kun amma yoo xiqqaate uummata keenyaaf ifa ta'ee jira girgirrii nama inni uumu eessayyuu ka ga'u miti eessayyuu ka ga'u miti wanni inni itti jirus waan baay'ee tarkaanfatu miti waan kallattiillee qabu miti waan abjuullee qabu miti na waanuma yeroodhaaf oo'ee achumaan qabbanaa'u ammayyuu baduuf deemnaa nu balleessuuf deemanii maaloo nu dhaqqabaan jedhu kun bakka tarkaanfii fudhanna gaafa muummichi amma jedhe ergasii amma sirbeen biraati gaafa duraa moone maalii achirraayi imbar wanni tureera amma uummanni keenya dhiisnanis dhiisuu didanii warra kanaa bakka qophaa jennaan maal jedhan nu balleessuuf deemanii akkana maaloo nu dhaqqabaa maaloo nutti dirmadhaan jedhu immoo amma jalqabee jechuudha sun ammasuma kanarra waan caaluu miti warri misaayila hidhatee akkuma jechuun uummanni akka hubatu warri misaayila hidhatee taankii Itoophiyaan qabdu diiqaa Itoophiyaan qabdu dhibbarraa harka 80 hunda harkatti galfate ajaja guddaa waraana guddaa Itoophiyaan qaba jettu guutuu isaa kaan ajjeesee kaan wanna godhee achitti odoon beekin waan san godhe bakka sanirraa ka'ee 7 keessatti biyyee nyaata daa'ima xixiqqoo kun namatti argitu kan kanaan maal godhuudhaan inni danda'u eessa ga'uu danda'a kun yetimma darsa wanni guddaan maal waan kanaan daatee ka deemu Itoophiyaan jeequmsa kana keessa bakka san keessa yoo turte karaa biraatiin warri qaxxisa deemu jira jechuudha qaxxisa deemu wanni raayyaan ittisaa achi keessaa baay'ee guddaan isaa humna keenya baay'ee achi keessa qubachiifne lafti sun bal'aa waan ta'eef bakka san keessa karaa biraatiin immoo diinni sababa hidhaa haaromsaatiin sababa biraatiinis Itoophiyaatti aggamu waan jiruuf saniif qophii barbaachisu gochuudhaaf achi keessa bahe kun achumatti wacaa baay'ee bakka fagoo ka deemu miti. Dhimma mirga namummaa kana wajjin wal qabsiisee keessattuu biyyoonni gara lixaa kun karaa kamiin Itoophiyaa keessa harka galfannuudhaaf akka tooftaa tokkotti fayyadamaa turan isaanii ni beekama. Dhiibbaan kunis akkuma silla kaastan dhimma hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi Ijipti wajjin waan wal qabatudha. Kuni ta'ee waa'ee mirga namummaatiin mootummaan harka keessaa baafate asii jarri kun daa'imman akka kanaa kana waraanatti gaafa bobbaasan miidiyaa isaanii dabalatee gabaasaa jira. Qorqalbiin daa'imman kanneenii olaanaadha waa'ee naannoo isaaniitiif falmachuuf jechuutiin kan isaan gabaasatii jiran.
kana akka jajuu fi akka milkii tokkotti ammallee dhaadheessuun jara kana garamitti nu geessa. Dippiloomaasiin hojiin kominikeeshinii qaamolee gara lixaatiin dhiibbaa kana keessatti olaantummaa gonfachuuf qaawwa banaa argachuudhaaf tattaaffii godhan kana hambisuudhaaf hojiin gama mootummaatiin hojjetamu maalidha? Akka mootummaatitti wanni hojjennu akkuma jiru ta'e dura dubbiin mirga namoomaa kun hubatamuu irra jira. Gargaarsa namoomaa, mirga namoomaa, dimookiraasii wanni jedhamu kuni meeshaa jarri ittiin fayyadamu malee waan jarri itti amanuu miti. Waan jarri itti amanuu miti. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Gaafa Iraaq seenan maqaa mirga namoomaatiin. Mirgi namoomaa daran ka sarbame immoo erga isaan seenanii daran ka sarbame. Haajaa mirga namoomaan qabu warra. Haajaa dimookiraasiis warri hin qabu. Mootummaan Saawud Arabiyaa mootii sirna mootiitiin bula. Mirga wanni jedhan hin jiru waaqatu aangoo kennaafi yoo inni du'e ilma itti darba akkasitti hin jiru sirni. Kun dimookiraasii miti. Ameerikaadhaan michuudha kun walii gala. Ijipti keessatti mootummaan yeroo dheeraa ture mootummaa waraanaati. Filannoon hin jiru, dimookiraasiin hin jiru, mirgi hin jiru. Ammoo mootummaan sun Ameerikaa wajjin michuu nabseeti. Zo dimookiraasiin mirgi namoomaa wanneedhaan baacoodha. Warra ittiin toliin saniin himatanii itti duuluuf. Warra ittiin toliin. Warra ittiin toliin kun akkamitti? Waa'ee dhimma keenya, waa'ee biyya keenya akka ofii hubannetti karaa nuu ta'een hojjennee rakkoo isaa eegnaa warra jedhee yaadu. Warri kun isaanii wajjin waliin galu. Warra waan isaan jedhan akka isaan jedhanitti hojjetu qofatu fira isaaniiti. Rakkoo keessan nutu beeka, qoricha keessanis nutu kennaa jedhu. Lakki akkanaa miti rakkoo keenya nu beeka gaafatetti ati isaan hin diina taata. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Ajandaan mirga namoomaa Itoophiyaan mirga namaa sarbite akkana ta'e akkas ta'e wanni jedhan so. Juntaan waggaa 27 gaafa inni nama kolaasiin hin jiru. Guyyaan gaafa inni nama ajjeesiin hin jiru, gaafa inni nama buqqisiin hin jiru. Biyya kana keessatti. Takka mirga namoomaa sarbite jedhamee UN irratti kasasamee hin beeku. Ibsi jabaan humna qabu. State Department Ameerikaatiin isaa ta'u Awurooppaadhaa itti bahee hin beeku. Maarreen mirgi namoomaa waan biraati miti. Dahoodha. Mootummaan kun nuun taane jechuudha. Mirga namoomaa balu mirga namoomaa sarbee dimookiraasii balleesse gaafa jedhan mootummaan achirra amma jiru kun nuun taane jechuudha. Wanna biraa ajandaa biraan qabu jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Amma yoo ilaaltu ijoollee daa'ima waggaa 18 miti beeka waggaa 10 hin guutin waggaa 11 hin guutin han waggaa 8 han waggaa 7 han waggaa 9 daa'ima ijoollee kana biyya ofiitiif falmatti gootota onneedhaan deemtii jedhetti miidiyaan waggaa gabaasu argite. Ijoolleen akkasii akka seeratitti waan mirgaatu hin beektu waan dirqamaatu hin beektu waan ofiitu hin beektu kan biyyaatti dhiisi. Ishiidhaaf abbaan yaada. Ishiidhaaf abbaan yaada haadha yaada. Waan akkanaan godhina ijoollee isin miidha. Waan akkanaa godhaa kanatti isinii tola. Ijoollee akkasii abbaata akkasitti qajeela. Ijoolleen akkasii waan biyyaa malitti beektu. Taasifan beektu ijoolleen akkasii waan biyyaa. Garuu hoo biyyaaf qabsoo gootii maal? Waan akkasii silaa maal jedhan odoo wanni kun Itoophiyaa bira ta'e yakka waraanaa sadarkaa jalqabaa Itoophiyaan raawwatti jedhama. Waan akkanaa ta'uu miti wanni kanatti dhiyaatu odoo argame. Itoophiyaa biratti waraana Itoophiyaa keessatti wanni kanatti dhiyaatu odoo argame akkana. Wanni kanatti dhiyaatu. Lafti garagaree waggaa akkana mirgi namaa sarbame, mirgi daa'immanii sarbame, Save the Children ibsa sitti baasa, UNESCO ibsa sitti baasa, wanni ibsa sitti hin baasne hin jiru jechuudha. Kanaaf asirratti sirriitti hubachuun hin barbaachisa. Akka Itoophiyaatitti akka mootummaa keenyatti maal inni ka goonu biyyoonni dhugaa hubachuu barbaadan tarkaanfii nu fudhanneen dhugaa hubatanii jiran. Eenyutu lola barbaada arganii jiran. Eenyutu mirga namaa sarbaa jira argaa jiran biyyoonni dhugaa hubachuu barbaadan. Of course biyyoonni akka Raashiyaa, biyyoonni akka Chaayinaa, biyyoonni akka Indiyaa, Keeniyaa dabalatee dhugaa Itoophiyaa
gaafa dheengadda gola nagaa eegumsaati irratti ajandaan haaromsaa dhiyaates argisiisanii jiran. Cubbuun akka Itoophiyaatti deemamaa jiru namuu argee jira. Warri kun dhugaa argee jira. Kanarraa kanarra garuu dhugaan isaan argan hin jiru. Wanni ittiin hin jiru, wanni isaan wallaalan hin jiru, hin beeku. Itoophiyaan akka dhugaa qabdu, jijjiiramni kun akka karaa qabate, wanni eegalle kun Itoophiyaa gadatoo keessaa akka baasu, uummata Itoophiyaa badhaadhina takka ceesisu hin beeku nu caala. Garuu Itoophiyaan gadatoo keessaa akka baatu hin barbaadan. Gaafa isiin beeloftee bulluqa afaanitti taqanii achi immoo ergachuu barbaadachuu waan barbaadanis yoo ta'e lafa jalattis lafa gubbaattis qabeenyi Itoophiyaa akka ofii barbaadanitti keessa seenanii zaaquu barbaadu. Kana beekuun hin barbaachisa. Dippiloomaasiin nu hojjennu maali? Dippiloomaasii guddaa nu hojjennu uummanni keenya akka dhugaa kana hubatu gochuu. Dippiloomaasiin nu hojjennu. Bakka bakkatti imbaasiiwwan hin cufnam waan nu hojjetu waan hin jirre. Yoo itti warri waan hin dhageenye wanni nu achitti baasnuuf bakka bakka hin jiru. Sanuu cufnee biyyoota nu wajjin hariiroo obbolummaa qaban isaa wajjin garasitti hin banna hin hirrifnaa yoo baasee ofirra. Wanni guddaan uummata Itoophiyaa hubachiisudha. Uummanni Itoophiyaa gaafa Aduwaa lolee kan injifate gargaarsa namaatiin miti. Tokkummaa isaatiin qindoomina isaatiin obbolummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan kan mo'ate. Ammas waan eegalle kana cabsinee kabaanu qarqaarsa namiitu miti. Tokkummaa keenyaan xiiqiin hojjechuudhaan keessa baanu hin baan ammoo hin baan waan gurguddaa hojjennee jirra wanni nuuf ammas jira chaalenjiin cabsinee hin dabarra wanni nu barbaachisu uummanni keenya dhugaa jiru hubatee mootummaa isaa wajjin akka dhaabbatu qofa gaafan. Hayyee egaa aggaammii gurguddaa fi akkasumas akkuma kaastan chaalenjoonni gurguddoon yeroo ammaa kanatti akka biyyaatti jira. Kana keessa darbuudhaaf dhaamsisin uummataaf dhaamtan yookiin immoo qaama ilaallatuuf illee dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan isin ilaalla. Yaa'u mootummaa haaraa ijaaruuf deemna. Chaalenjiin amma jira. Chaalenjiin amma jiru honestly ulfaataadha. Alarraa wanni qoqqobbiin wal qabatee jiru deeggarsaan wal qabatee wanni tokko wanni dhufu jiraachuu mala. An dhufes argitan. Wanni kun uummata Itoophiyaa in jabeessa malee laaffisu. Ammoo biyyuma kamuu keessatti biyyi ka ijaaramu chaalenjii akkasii keessatti danqaa akkasii keessatti dhiibbaa akkasii keessatti tokkummaan uummataa gaafas jabaata. Xiiqiin hojjechuun gaafas dhalata. Uummanni Chaayinaa waggaa 50 waggaa 60 dur waan afaanitti haqatu dhabee kophee ofii muree gaafa nyaatee jira. Garuu immoo gargaarsaan achi keessan baan waan san keessa himaammata baafatanii rakkoo ofii hubatanii achirratti karoorfatanii uummata ofii dammaqsanii walii wajjin hojjetanii amma kun dinagdeen isaanii addunyaa irratti tokkoffaa ta'uuf xiqquma tafe. Uummanni Itoophiyaa lafa qaba, namas qaba, hooggansa sirrii qofa isa barbaachisa. Caasaan keenya gubbaa qabee haga jalaatti ka jiru kana hubatee uummata gurmeessee uummata tajaajilee kabajee humnoomsuu irra jira. Caasaan keenya hanni sadarkaan jiru ciccituu irra jira. Namni kanaan dura amaleeffate kana keessa ba'uu irra jira. Han kana keessa hin bahin seeratti dhiyaatu irra jira. Sirni ijaaramu irra jira. Uummanni keenya immoo obbolummaa isaa jabeessuu irra jira. Oromoon keessattuu wanni inni beekuu qabu kaleessa wanni isa kuffise tokkummaa dhabuudha. Wanni inni injifateef tokkummaa isaa agar tokko iticheeti. Waan injifate qabate waan isa hafe argachuu ka danda'u ammas tokkummaa isaa kana jabeeffachuu danda'e qofa. Tokkummaan immoo inni keessoo isaatitti qabu qofti gahamin. Biyya kana keessatti sabaaf sablammiin jiru hundi obboloota isaati. Rakkoon kaleessa ture sirnarraa dhufe. Kanaaf sabaaf sablammi hunda wajjin hariiroo bareeda obbolummaa jabeeffatuutu irra jira manni keenya. Tokko kana. Kana olitti keessattuu warri akka keessanii hayyoota fi uummata waliin ga'uu isin irra jira. Maddi rakkina hanannaa haa ta'uu ammaalii haa ta'uu
haniyyumaa ta'u hundi maddi rakkina rakkoo hubannooti rakkoo beekumsaati. Beekumsi qixa gahaan oomishamuu qaba qixa gahaan tamsaasamuu qaba. Uummata keenya dammaquu qaba hin dammaqne wanni hafu baay'ee. Diinagdeen maaliin daldalli maaliin akkamitti daldalama? Oomisha gabaaf tolu akkamitti oomishama? Akkamitti gurmaama? Paartinarshiipiin akkamitti tolfama? PLC'n akkamitti tolfama? Waldaan hojii gamtaa akkamitti hojjeta? Dhuunfaan qe'ee kiyya keessatti maalan hojjeta? Isa immoo akkamittan ittiin galii kiyya guddifadha? Akkamittan qusadha? Akkamittan oomisha? Bakka rakkootitti immoo akkamittan mootummaa kiyya wajjin ta'ee nagaa qe'ee kiyya tiksa? Nagaa biyya kiyya tiksa? Kan jedhu kana uummanni dammaquu irra jira. Kana eenyutu godha? Miidiyaan godha. Tokko tokko manarra deemanii barsiisuun hin ta'u. Miidiyaan wanni barbaachiseef uummata dammaqsuuf, uummata tokkoomsuuf, hayyuu fi hawaasa waliin ga'uuf. Hayyuu baay'een hawaasa keessas jira. Hayyooti gadaa baay'ee jira. Beekumsa kaleessa akkamitti as finne? Beekumsaarraa akkamitti hawaasa bira geessina? Kana sirriitti hojjechuun isinirra jira. Achirraa nafe dargaggoonni keenya dammaquutu irra jira. Kalees jijjiirama fiduudhaaf harka duwwaa diina jala dhaabbatee jira. Mootummaan jijjiirama kan qabsoo isaatiin dhufe kun dhugaa isaa lafatti hin ganne. Itoophiyaa biyya isaa jijjiiruuf humnoomsuuf tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jira. Achi keessa tokko hidha haaromsaa hambara meeqa hattuu nyaacha bahe achi keessa baase amma ajandaa ta'ee jira. Ajandaan Itoophiyaa guyyaa guyyaa addunyaa irratti ka'aa jira. Kun waa malee miti. Wanna Itoophiyaan hojjechaa jirtutu uummata Itoophiyaa jijjiiruuf deema. Kana sirriitti hubachuu qaba dargaggeessi keenya. Waan kanatti bu'uu danda'u baay'eetu jira. Fagoodhaa wanni dhufu jiraachuu danda'a, dhiyoodhaa wanni dhufu jiraachuu danda'a. Waan feenu tikfachuu ka dandeenyu, waan feenu argachuu ka dandeenyu yoo dandeenya qofa. Asirratti raayyaan ittisa keenyaa jabaachuu qabu. Milishaan keenya ganda keessatti jabaachuu qabu. Poolisiin Oromiyaa jabaachuu qabu. Maaliif rakkoo keessaa nutti kaasu diin fi dhiibbaa alaa nutti dhufu qolachuu ka dandeenyu jabaanne qofa. Bakka kanatti uummanni keenya raayyaa ittisaatiifis caasa nageenyaa sadarkaan jiru hunda kabaja gochuu fi qaba. Deeggarsa barbaachisuun waan humna isaa gochuu fi irra jira jechuudha. Tokko kana. Kanaan gamanatti wanni achirraa gadafu hojjetaan amma sadarkaan jiru dhiibbaa kana laaluutu irra jira. Mindaan naan taanee maan naan ta'a wanni akkanaa yaaduu hin jiran akkasii. Faayidaa dhuunfaa wanni akkanaa namni yaadu jira. Faayidaa dhuunfaa wanni jedhan hin jiru. Yamanii keessa immoo faayidaa dhuunfaan hin jiru. Dhufee asii kadhachaa jira uummanni isaa. Sooriyaa keessa faayidaa dhuunfaan hin jiru. Waa hunda olitti nagaa biyyaa, waa hunda olitti birmadummaa biyyaatu dursa. Namuu kana hubachuu irra jira. Namuu kana hubachuu irra jira. Biyya diigamte keessatti namni badhaadhu hin jiru. Namni beekuu irra jira. Biyya diigamte keessa mindaan hin jiru. Kadhatanii argachuun hin jiru. Bakki qubatan hin jiru. Wanni kana godhu immoo yoo sirni diigame, yoo sirni cabe. Sirna ka cabsu immoo jimaata. Hojjetaan tokkoon isaa kana beekee bakka jirutti gahumsaan uummata tajaajiluu irra jira. Sirna ijaaruu irra jira. Ofii jecha hojjechuu irra jira. Maal jennaan sirni kun deemsi kun gufuun isa mudatee jennaan rakkoon akka Liibiyaa dhufee jennaan gamoon ati ijaarratte. Gamoon ati ijaarratte dhagaa dhaabbate ta'a. Viillaan ati ijaarratte hantuuta itti gal. Jaldeessa itti gal. Hiikan qabu jechuudha. Wanni guddaan namni tokkoon lammii biyya kana waan biyyaa yaadu irra jira. Waan waloo yaadutu irra jira. Akka walootti fayyaa ta'uu baannaan akka dhuunfatti namni fayyaa ta'uu danda'u hin jiru. Akka walootti fayyaa ta'uu baannaan. Adamma yoo quba kana si dhukkube, quba kana yoo si dhukkube, qubuma kana qofa si dhukkuba miti. Qubuma kana qofa si dhukkuba miti. Mataa keessa dhukkuba. Mudaan muddee asitti sitti ta'uu danda'a. Qalbii si dhoo walii galatti jechuudha. Madaa qubaa jedhanii beekta. Maal bakki si dhukkube bakka takka garuu akkas akka walootitti yoo fayyaan ta'in namni kophaa fayyaa ta'uu hin danda'u. Akka walootitti yoo fayyaan ta'in. Kanaaf bakka kanatti gubbaarraa haga jalaatitti hawaasi keenya wal hubatee beekee dhimma biyyaatiif dursa kenne
dhimma biyyaatiif dursa kennuu qofa immoo odoo hin ta'in namni nu gargaaruu dhiisuu danda'a. Namni nu gargaaruu dhiisuu danda'a. Nama gargaaruu jechuun baay'ee wayii dadhabsiisuu jechuudha. Nama gargaaruu keessatti lammii wal gargaaruun sirriidha. Lammii wal gargaaruu qaba. Lammiidha waan ta'eef. Gargaarsi bakka biraatiin nutti dhufu haamilee illee nu cabsa. Takkee namni miidiyaan biyya abbaa wal akkanatti gargaarsaan manaa nuu kennite jedhee waggaa inni sirbaa gabaasu natti dhagahama jechuudhaan. Honestly speaking. Gargaaramuu jechuun waan ittiin dhaadatan miti. Biyya akkana jiidha, biyya akkana gabbata, biyya akkana